Jaalalli dhuguma dubartii bareedu qofarraa nama qaba. Hawwa dhuguma wanni kun. Dhuguma dubartoonni jaalataman hundi babbareedoodha. Yaadni jedhus gara godhufaa jechuudha. Bakka faayiduma noormaalii shamara maal wantoonni akkasii jira waan aartii irratti wantoota beektu waan jiru waan ta'eef. Waay shaangoo. Eecherta. Kinoo si dhufee la aadaa. Dhugaa dhugumaan dhufee aadaa waan jira. Astuu fuuldura. Si arge. Ash. Shaanqoo eecherta kottas beemee kottu bee asan jireetti silee. Shaanqoo gurbaa konkolaataa la dhokatte korma nama shaanqoo keenya akkama jirtu fayyada baga wala garre ka baga nagoma wala garre baga magaalaa keenya magaaluma keenyas gara adaamatti baga nagaan annaa osoo jennu jechuudha shaanqoo jechuun nama aksentii fi taatummaadhaan dandeettii guddaa qabu asumaan akkas dinqisiifadhu sana raafate dhugaa chaalenjii kana ammoo ofitti fudhattee yoo dhugumate kootuti hin haasofnaa naan jette anaa dhugaa ta'uu isaatan ragaa si boodha hagaa si dhufe mee akkamitti ilaaltame chaalenjii kana? Egaa chaalenjiin kun chaalenjii baay'ee bareedaadha. Aartii Oromoo keessatti immoo ashaaraa mataa isaa gata jedhanii yaadan akka nama tokkotti. Chaalenjii ajaa'ibaati. Kanaaf chaalenjii kana namni hundumtuu nu duwwaa osoo hin taane ijoollee Oromoo ta'an marti isaanii aaktingii hin dandeenya hin dorgomna dirqama miidiyaawwan gurguddaa ta'uu hin qabu. Aaktingiiwwan akkasii kana dhaabbattoonni gurguddoon illee ispoonsara ta'anii fakkeenyaaf waan akka sodaree maal wayiin dhagee ture argaatan ture waan kana. Sodareen osoo jennu ispoonsara keenya waan ta'aniif isaan tasmaan galateeffannaa. Duraan marraa kaasee sodareen aartii Oromootiif wantoota gurguddaa hojjechaa turanii. Kanaaf waan kana keessatti aadaaf turizimiinis Oromiyaa keessa jiru hundumti isaatu dhimmi kun dhimma isa ilaallatudha. Akka aartii nama tokkotti jajjabeessu tokkotti waan kana dirqama cinaa dhaabbachuu qabu. Kanaaf hundumti isaaniitu akkas cinaa dhaabbatan nutis immoo chaalenjii kanatti makamne hamma tokko chaalenjii wal godhuu dandeettii walitti agarsiisuu eksperiensii achi keessa jiru walirraa fudhachuu wantoota garaagaraa walii kennuu dandeenya waan ta'eef tiktokoroonni yuutuubaroonni akkuma jedhame sila tiktokoroonni yuutuubaroonni warri tiyaatira hojjetan warri miidiyaa gurguddaa irratti dandeettii qabna jedhanii soodareetti wal agarree dandeettii keenya wal dorgomuu dandeenya jechuudha. Gaafii tokko naga osoo jennu jechuudha yeroo amma keroo gara ijoollee shubbistoota gaalaalle hagatee shubbisa Oromiffaa kan yookaan shubbisa Oromoo kan aadaa Oromoo kan hagatee guddisaa jiran warri weellistoonni jechuudha. Gaafa immoo gara fiilmii afaan Oromoo dhufte fiilmii ilaaluun ni dabbara maal jedhan inni immoo sababni isaa fiilmiitu rakkoo qabaan jedhu nu mataatota rakkoo qabaan jedhu mee kanarratti yaada hin qabdaati? Dhimmoota akkasii irratti yeroo baay'ee namoonni fiilmii afaan Oromoo agas mara interesting godhu yeroo baay'ee ilaalloota fiilmii warra Habashaa kana jaallatu. Amma irratti immoo haaraa steeppii tokko hamma tokko aartii Oromoo keessatti taatummaadha lamma tokko namoonni tokko nuuf ka'aniiru akkuma miidiyaa irratti ilaalaa jirru. Kan kanaan dura garuu kan kanaan dura badee suni kan kanaan dura godhamaa ture suni balaa aktaroota qofa osoo hin taane daayirektaroonni jiru siinimaatogiraafoorri jiru. Keessattuu immoo wantu diiteelii istoorii warra barreessanii fi warroota aakti godhanii akkanumaan bakka faayiduma noormaalii shamara maal wantoonni akkasii jira waan aartii irratti wantoota beektu waan jiru waan ta'eef wantoota akkasii sanaaf kan aartiin hamma tokko aartiin Oromoo keenyaa kun gudeedamaa ture jechuudha. Bakka dhungumatti gudeedamaatu ture jedhamamee haasaamuu danda'a. Amma irratti immoo taalentiin kun wanti kun qophiin kun qophaa'uun isaa namoota baay'ee akka qoranii ilaalan namoonni gurguddoo dhufanii akka haasan taasisaa jechuudha. Dhiifa malee naa godhi shaanqoon jechuudha. Gaafii kana xiqqoo hagatis bilbilaan haasaa turre gaafii sitti hin baay'isu gaafii dhumaatas gaafadha. Fiilmi irratti hoggaa ilaallu yuutuub irrattis jechuudha. Loogoo kan yuutuub piroofaayilii tamneelii han godhatani chiikota babbareedoo xiqqoo akka ija hawaasatiin dubartoota kennuu footoo jeenetikiidhaan bareedaniidha kan garuu jaalalli dhuguma dubartii bareedu qofarraa nama qaba. Hawaasa jechuun namni naafas hin jaallata dhiifa moggaan kana jedhu nama ijas hin qabne hin jaallata nama gurraachis hin jaallata gabaabaa dheeraas hin jaallata. Garuu gaafa fiilmii dhufne dubartii bareedduu diimtuu dabbasaan dheeratee maal kana akkas jedhi dhuguma wanni kun maaliif hawaasa keenya somna dhugaa jiru maaf hin hojjennu? Sirriidha. Gama tokko ilaalteertoo ta'e aartii jechuun namoonni taatummaa hojjetan kun
addunyaan mul'anne keessatti waan jiru mul'isanii namoota agarsiisudha. Waan namni imaginationiidha waan ati kaaste sana creativity sana fuutee lafa goota. Hawaasa kana fakkaatee hojjetta. Dhukkuba hawaasa kana keessa galtee hojjetta. Nam fakkii nama keessa jiru hojjetta. Fiilmii laallee yoo ta'e immoo dhuguma nama hunda bira aartiin nama fakkaannee hojjennu erga ta'e dhuguma dubartoonni jaalataman hundi babbareedoodha. Yaanni jedhus gara godhufaa jechuudha. Kanaaf wanti guddaan taalantii qabdu irratti dubartiin bareeddee shamarri baay'ee bareeddee diimtuu taatee fi miti. Aktingiin isheen garuu wanta sana irratti mul'istu suni baay'ee murteessaadha. Baay'ee very important sirriitti barbaachisaadha. Kanaafuu otoo jiraates immoo bareeda. Injibbinu maal fan jechuu barbaade hamma tokko immeeji suni ataraakta nama gochuu danda'a. Sigaleera miti otoo jiraate bareeda. Amma irratti immoo wanni akkasii sun xiqqoo ulfaataa ta'aa jira. Garuu amma danda'ame gaafii keessi deebisuudhaaf kuni namoonni bareedanis bareeduu baatanis shamarroon bareedan acting irratti murta'a wantichi story barreeffame sana story telling ta'e sana irratti hundaa'ee waan suni sirriitti hojjetamuu danda'a. Sirriidha. Anna akkuma argitan Shaanqoon nama jabaadha. Isa qofa miti ijoolleen magaalaa Adaamaa kana jiran ijoolleen tiyaatira olaabuu keessa hojjetan gurraacha waloo maal fi araara baachinis ijoolleen baay'een chaalenjii kanatti makamnee furan jechaa jiranii. Kanaafuu ijoolleen Finfinnee sabbataa jiranis hagatee bilbila walqunnamtii turre Shaanqoon immoo har'a gaafii waan ta'e naa deebisaa ture. Anna hundumti keechanu ilaalcha taatummaadha qabdan jarraa amma irra jiru kanatti hin sirreechinu taanaan taatummaan yoomiyyuu sirratu. Kanaafuu hundumti keenya taatummaa kana sirreechuudhaaf fiilmii afaan Oromoo kana bareechuudhaaf sadarkaa tokko tiyaatiras ta'e taatummaa kana diraamas koomediis ol kaasuu kan danda'u nuyi. Kanaafuu kootaati chaalenjii kana haa fudhannu waliin haa dorgomnu. Ati naa galatan Professional ta'e wala garraachirra achi tolii baana. Wala garra. Inta galatan.